qabsoo Oromoodhaa kan nu gaggeessu kan nuti hoogganamuunii qabnu kan ajajarraa fudhachuu qabnu kan waan silaa gartee taasifamuu qabu hundaa'u isarraan taasisuu qabu hooggana dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin wajjin wareegama kafalaa jiru saniin hoogganamna saniini tajaajilamnaan isiniin jechaadhaa ture kana dhaggeeffatan yeroon tuni yeroo tura arraan tana galata qabsaa'ota Oromoodhaa goototii Oromoodhaa kanneen onneen saanii qaraa kan diinan sodaan dirruma falmaa sanitti kora sabaa godhachuudhaan durataa ABO takkaa'u adda bilisummaa Oromootii fi ajajaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan korri kuni jaalmarroo dirribaadhaa akka durataatti ifkee isaa filee jiraa jechuudha kuni diinaaf gaddallee ta'u saba Oromootii fi qabsaa'ota Oromootiif hedduu waan gammachuuti qabsoon teenya sirnaa fi seera dhabdee namni bakka adda addaatti adda qiqqicatee maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin hanga sadarkaa naggada waan biraa keessa qabsoon Oromoodhaa bara dheeraadhaaf namaaf naggada takkaa'u biizinasa taatee hojii gaggeessaadhaa ture harka san hunda keessaa arraan tana dandamattee hooggana sirnaa hooggana goota hooggana gartee waan silaajee hojiitti heeku hooggana sabasaa jaalatu gammachuu angooyyee tiifi marroo dirribaa ikkatti durataa ABO'dhaa fi durataa ABO'tii fi gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaan filame gammachuu angooyyeetis akkasumatti itti aanaa isaa ta'uudhaan namoonni kaan barreessaa keessattuu jechuudha waraanni keenya sochii bakka jiru hundatti kan bakka hunda jiru diinaas firaas dhageessisa wanni kuni waan laaftuu hin seeyina addi bilisummaa Oromoo akkasitti akka nama gartee arraan tana jaarmayni kun nuu dhalatetti gammachuu bareedduudhaa fi sammuu saba keenyaa tan duraan gartee waa hedduu gartee yaadaa turte hundaa'u bakka takka deebiftee jechuudha rabbiin keenya haa nu galatu qabsoon teenya hooggana cimaa hooggana gara kuteessa hooggana murannoo qabu hooggana goota kan dirree falmaa irraa diinaa wajjin jilbiiffatee lolaa jiru akkasitti harkattee badhaafamtee jechuudha arraan tana marroo dirribaatiin akkasitti hooggana keenya olaanaa ta'uudhaan kana keessa diinni wanni niin isinit dhaamuu barbaadu diinni keenya Oromoo haala yeroo ammaan tanaa kana keessatti gartee fayyadamee waan adda addaatiin sochiidhaa fi ololan taane kan adda addaa dhaaba kanaa fi qabsoo tanarra gaggeessuunis akka malu hin dagatinaa ammaan isinitti hima sababni gartee warrum akkasii wal filee nuti hoo keessan jiru warri akkasii keessan jiru arsiin keessan jirtu harargeen keessan jirtu maaliin keessan jiru warrum akkasiitu warra akkasiiti jechuu Oromoo wal afaan fiduun hujii isaanii waan ta'eef jecha dhageessanii Oromoo wal nyaachisuun bilisummaa Oromoo hanqisuudhaaf jechuudha ifiifuu gabrummaa jala jiru saba keenya ajjeefamaadhaan lafa sarraa godaanaadhaa jiru ifi ammoo ilmaan Oromoo guuranii dirmachuu warra gartee harmanu muree harmanu ciree dhiira teenya higa cidhaanitti gartee dhagaa hidhanii rarraasanii dubartii teenya harma muranii Oromoon akka mashentu Oromoon akka lafarraa baddu warra nurratti hojjetan saniif dirmachuu oofaadhaati nuti immoo Oromoo walafaan deebisuudhaaf waan adda addaatiin duula banuunis ni mala tasumarraa dhaga'uu hin qabnu qabsoo Oromootiif namni muratee saba isaatiif if qabi bakka hundatti hoogganaa qabsoo bilisummaa Oromooti qabsoo sabaa waan taateef inni saniis ilma sabaa waan ta'eef ka afaan Oromoo dubbate inni nuuf isaa waan biraa taate tokko lamaa miti isiniin jechuu barbaadeeti kanaaf ilmaan ayyaa guyyaan arraan tanaa guyyaa gammachuu akkanaa kanaatu akkasitti qabsoo teenyaa fi ummata keenyallee qabsoon teenyaas badhaasa harkatte arraan tana marroo dirribaa arraan tana durataa adda bilisummaa Oromoo tahee ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan waliigalaa ta'ee asbahuun isaa diina keenyaaf hamilee cabaa fi du'a isa yeroo dheeraa gartee barbaadanii lafaa fi samiin itti duulanii hoggumee qaajjeefnellee ja'anii labsan
ummata oromoo hamilee cabso goonni akkanaa kun maa oromoo keessa dhalata maa oromoo taa akkanaa kun silaa ka Itoophiyaan eegani lakki Itoophiyaan eeguu je lakki anarkaasin kan nadhuu je gartee waan biraa dhabnaan muka oromiyaatii fi bineensa oromiyaatiin bilisoomsaa nama je jechuudha qarraan tana durataa adda bilisummaa oromoodhaa ta'ee durataa ABO'dhaa jechuudha akkasumatti waraana bilisummaa oromoo walii gala irratti korri kun dirruma qabsoo keessatti if keessaa filee godhate jechuudha nama kanaa kana gaa diinni keenya dhagahuuni mataan isaa irraa muramee jira isiniin jechuu barbaadeeti atoo Jaafir bagana gaan dhufte dhiyaatu akkasitti marroo dirribaadhaa hooggana qabsoo bilisummaa oromoodhaatis tahe hooggana waraana bilisummaa oromootis tahe korri sabaa kan dirree dhiyaa keessatti gaggeeffame akkasitti hujii qabsoo irratti taligaa qabsootii fi sataa karoora waa hundaa irratti wal qindeessee waraanni keenya bifa bareedaadhaan sossowaa jira jechuudha ammoo akkasuma wajjiin osoo hin qaanfanne jaratti warra kaabaa awwaannisni kara kaabaa tan ammaan tana ilmasa namticha Abiyyee tan kana wal cafaqaa jiran kuni iftuuluu fi gartee waraana Itoophiyaadhaa cabsine daareessine hanga Addis Ababaadhaa yaa'uu wannummaan nu hanqisu takka hin jirtu lolli akka Maqalee keessa lolanii Oromiyaa keessa loluu waboo dura dhaabbatanii loluu hin dandayan lafa isaanii lolee ummata isaanii lolee ummanni keenyaas arraan tan sheekotiin teenyaas ka'uudha qaban manguddoon teenyaas ulee qabattee qabsoo bilisummaa oromootiif ka'uudha qabdi warra Tigree kanarraa barnoota fudhachuu fakkii godhachuudha qaban waraana bilisummaa oromoo bakka jirutti isaan fakkaatanii as bahanii socho'uu qaban wanni Tigreen dalayde akka hawaasattis akka waraanattis oromoonis godhuudha qabdi nuti waan takkaanillee isaanii gadii miti yoommoo tana godhuu baanne arraan tana awwaannisni gara kaabaasan jara kana akkuma jeesanii dhufee yoo ka biyya teenya seenee gartee arraas lolaan qabatu taate oromoonis ni baddi wanni oromoo jedhan takka jiraachuudhaaf hin teessu ammaan isinitti himaan ilkee qoblaatiin si seenti sanuu Tigreen mataa si qaqqabattee gartee tasgabbaa waa rakkoon hin jirtu namni nama miidhu hin jiru namni kana isin godhu hin jiru jecha samboodaan si haamti jechuudha hanga gartee awwaannisaa fi jaldeessi gartee wal dhawaa wal dhabamsiisaa jiran kana qophiidhaa fi qabsoodhaaf if qopheessuun hedduu bareedaadha kan kaaniitiin dhaamsa biraatiin kan hin dabarsu qabsaawwanni oromoodhaa fakkeenyaaf kan akka xiyyaa kan kaleessa dirree qabsoo ture yeroon ummanni oromootii fi qabsoon oromoodhaa gartee nu ilaallattuu fi nu gartee nutti haajamtu takka yeroon amma kanaaf jarattiin Tigreetis biyya alaa keessaa makiinaa bareedduu jireenya bareedaa dhiifteeti kara dirree qabsoo deemte qabsoo isii keessaa qooda fudhachaadhaa jirti waan silaa dandeenyuun kan qaamaa irruu hin ta'in kan fayyaa qabu kara dirree qabsoodhaa dirqamni kalee nuti baaneef waan galman gahineef if qopheessinee akka kara dirree qabsoodhaa fuulachi deeffannuun dhaamsa isiniif dabarsa warra kaleessa qabsoo bilisummaa oromoo keessa wajjiturre ilaallata kun ummanni keenya kan dirree qabsoo hin turin waraana isaa kana cinaa waa hundaan dhaabbachuun dirqama isaati hamilee qabsaa'ota keenyaa fi waraana keenya godhuun dirqama arraan tana nurraa eegamu dirqama nurraa barbaachisu wareegamni nuti kafaluu qabnu wareegama qaaliidha biyya teenya tana qabachuudhaaf kan hanga ammaan tana wal nyaachaa jiran hoggaa gartee Gondarii fi Goojjaamii fi maal arkitti wal dhawaa jiran naannoo Amaaratti naannoo Affaritti wal dhawaa jiran hoggaa jaani isin hin sobin kan ichitti wal dhawaa jiran Oromiyaadhaaf Oromiyaa deebi'anii nyaachuudhaaf Oromiyaa tana wal harkaa fudhachuudhaaf mi'eeffatanii miire cooma isii sukkara isii biyya sukkara hin qabne biyya cooma hin qabne keessatti dhalatanii guddatanii Oromiyaadhaaf jecha wal nyaachaadhaa jiran kana beeynee qabsoodhaaf if qopheessu qabna lolaaf lollisa nu hanqatu yoo nuti teenyes nu hanqatu kanaaf jabina qabsoon bilisummaa oromoodhaa arraan tana harkattee fi marroon durataa adda bilisummaa oromoo ta'eenu abashaadhaaf gayaadha tana booda nu dhumatte marroo dirribaadhaa goota ija barbadaa kan sagalee takkaan diina hamilee qotu
Isinii galee kanaafuu qabsaawwanni keenya kan saba Oromoodhaa jaalatan hundinuu marroo dirribaa jalatti hiriiranii akka ummatattis akka qabsaa'otattis akka duritti dhaaba gartee gaafa bilisoomne namuutuu paartii adda addaa qopheeffatee gartee yoo aangoo fedhan taate paartii adda addaa qopheeffatee saniiniif yaamee biyya gartee bilisummaa gartee ummanni qaburratti walabummaa biyya qabdurratti paartii adda addaa taanee mul'achuun jiraachuu qaba. Garuu amma osoo gabrummaa jala jirru jaarmee Oromoo wanni jaan ABO malee jaarmee biraa tokkollee hin beeku. Antaniin isinitti mustana. Maaliif ummanni keenya kun itti miidhame. Itti humna dhabe namuu garana harkifachuun waan faayidaa hin qabne waan bu'aa hin qabne irratti jechuudha. Yeroo isaatii fi gabrummaaf irra tursiisee ture. Adda bilisummaa Oromoo malee jaarmee biraa Oromoonis beekuuf hin ta'e